Asaanti. Oko. Akka wati ni yake. Nagaadha wayyoo qabda. Naguma galata isaa. Qaafa galatu egaa sagantaa keenya beeksisnu ni daawwattoota keenyaaf. Sagantaan maaliin? Sagantaa jechuun gaa sagantaan keenya kun sagantaa poodkaastii afaan Oromoodhaan poodkaastii jalqabaa sababatii fi maqaa isaa illee haa ta'u daawwattoota keenya wajjin wal baruun dirqamadha. Okay, akkas taanaan gaariidha. Nuti surumti keenya iyyuu maali akka dhuggaa sofnaniifsi? Anaafsi gaafeetti naan galee. Anaafsi jechuun koo nuti miidiyaa koorraa namoota hojjennudha. Ani Asaantii Hoomaan jedhama. Egaa immoo Milkeessaa Asfaawun jedhama. Sagantaan kun sagantaa miidiyaa koodhaan isinii dhiyaatu kan maqaa isaa waa ilaallee jennee moggaasnedha jechuudha. Kun poodkaastiidha. Poodkaastiin keenya maqaan isaa waa ilaallee jedhama jechuudha. Kanaafuu maaliif akka waa ilaallee jennu moo waan tokko lamatti dubbachuu dandeessaa? Waa ilaallee kan jenne waan ilaalle qabna. Kanaafi tokkoffaa waan ilaalle jechuun waa hubannee waan argine waan ta'erra kaanii kan wantoota irratti mari'annu nu lamaanis ta'ee keessummaa haaraa affeerree taateewwan torbee fi wannoota ta'an taateewwan ta'an achii booda ilaalleet achii booda immoo haaluma jiru ilaalleet wanna dhiyeessinudha. Ani karaa kiyyatti garuu walaalee jechuudha. Kanan barbaade ture walaalee jechuun immoo tapha dubartootaa naannoo adda addaatti ingichaa jedhamuun beekamudha. So anaan duratti oduu akka garaa kootiiti oduu akka anaati walaalee ta'a jechuudha. Garuu mormii warri dhiiraa kun dhiyeessitanii wallaallee gochuudhaaf akaataniif lakkii wallaallee walaallee akkana jennee kan jedhurraa walaallee jennee jechaadha sagantaa keenya poodkaastii kana. Poodkaastii kana kanaafuu akkas jennee jechuudha. Wantoota ilaallee ta'uu danda'a. Qabiyyee sagantaa keenyaa immoo taateewwan torbanii ta'uu danda'a. Mata duree tokko kaasnees akkasumas illee namaaf feerranii illee waan haasofsiisuu barbaadu yeroo itti haasofsiisnu ni qabaannaa jechuudha. Garuu har'a anumaa fi Asaantiitu wal argee haasoo barbaada jechuudha. Kanaafuu waa'ee maqaa kana jettee immoo waan yaadachiiftee beektaa yeroo baay'ee maqaan gaafa moggaafamu sababa godhatameetu ture. Nunis amma sababatti waa ilaallee jennee maqaa moggaasne mataa isaallee daawwattoota keenyaaf kaasneerra jechuudha. Kuni namni maqaan gaafa itti laatamu waan ta'e irraa ka'ameeti. Callisee namni maqaatti moggaasu. Kanaafuu Oromoon hammachiisaadhaanis maqaa moggaasuu danda'a. Akkasumas immoo ofiisaa seenaa isaa irraa ka'ee illee wanta taatee isaa mudate irraa ka'ee illee maqaa moggaasuu danda'a jechuudha. Yeeni maqaan jechuun maqaan amma naannoo yeroo dhalatte irraa kaasee ganamoo dhalatte ganamee ta'uu dandeessa. Galgaloo dhalatte galgaloo galgalee waariyoo dhalatte waariyoo waaritee akkasumas birraa arfaasaa akkuma jirutti maqaan waan adda addaa sababa adda addaa irraa ka'ee moggaafamuu danda'a. Kanarraa ka'eetu maal na yaadachiifte moggaasa maqaa jennaani Oromoon gaa maqaa Oromoomaa moggaafatamtiire. Maqaa Oromoo moggaafata. Yeroo baay'ee sirnoota darban irraa ka'ee Oromoon maqaa isaa akka inni moggaafanne akka inni maqaa isaatiin waamanne ilmaan isaa ijoollee isaa akka inni waamanne ta'aa ture. Seenaa mucaa tokko na yaadachiifte amma jaarsa guddaa ta'uu danda'u nama guddaa ta'uu danda'a garuu maal na yaadachiiftaa mucaan kun mana barumsaa deemuuf barbaadee umriin isaa ga'ee abbaa isaa wajjin mana barumsaa deema maqaan isaa immoo maqaa Oromoo ture jechuudha. Kanarraa ka'uudhaani mana barumsaa sana gaafa galu maqaa afaan Oromoo sana fudhatamu sababa ta'eef maqaa callisaniitti moggaasan jechuudha. Guyyaa yeroo masa iddoo dhaabbatan sanatti kanaafuu maqaan akkasiillee jira. Maqaamti amma fakkeenyaaf sooressa jedhamee maatii hiyyeessa innis hiyyeessa ta'ee jira. Namoonni tokko immoo jiru amma maqaa isaanii kan ga'anii baay'ee sababa kanaaf hojii gurguddaa kan hojjetanii darbanii baay'ee seenaan kan isaan yaadatu jiru beektaa. Kanaafuu waa'ee kanaa tokko lama dhiibu. Waa'ee maqaa kana wal qabatee waan baay'ee jedhama. Namni maqaa isaa fakkaatu jira kan maqaa isaatiin oppozitii ta'u jira. So nama maqaa isaatiin wal fakkaatu maqaa isaa iyyuu caale hin qabna. Baay'ee qabna. Isaan keessaa artistaa Haacaaluu isa tokko. Artistaa Haacaaluu. Erga obboleessa keenya
Kana dhabnee gara baatii lamaaf guutuuf deema. Maqaa Haacaaluu Moggaadhaan maqaan isaa. Maqaa dhumtisaayyuu. Haacaaluu warrumti isaa waan argan fakkaata. Ganammoo erguma dhalate akkuma inni nama hunda caalu akkuma inni waan hunda caalu sodaa caalu garbummaa caalu waan hunda caalu waan irratti argan fakkaata Haacaaluu jedhanii gaafa moggaasan jechuun maqaa sana wajjin ergamatti kennan natti fakkaate dhaqi wanna hunda caali wanna hunda mo'adhu jedhanii waan itti kennan natti fakkaata. Baatii lama guuteemti erga gootii keenyi Haacaaluu kun boqotee jechuudha. Akkasumas immoo namoonni akka isaa baay'een illee darbaniiru amma ammaatti seenaan kan waa'ee isaanii hin irraanfanne jechuudha. Eebbisaa Addunyaa, Usmaayyoo Muusaa warreen kuni warreen daandiin Haacaaluu keessa darbe wajjin wal fakkaatan jechuudha. Haacaaluunis daandii isaanii keessa darbe akkasumas wanta qabsaa'aniif jiraatanii namoota darbanidha jechuudha. Dhugaa qabanii dhugaa saba isaanii mul'isuu fi namoota jiraatanii darbanidha jechuudha. Kanarratti maal yaadadha beektaa? Baadiyyaatti kan guddadheedna achirratti ijoollee taaneet reefu reediyoodhaan sirba taphachiisuun kun haaraa ture baay'ee namni baay'een hin qabu ture. Sirba Eebbisaa Addunyaa fidaniit nu dhageessisanii baay'ee jaalannee sirbichaa achii booda erga sirbicha jaalannee booda seenaa Eebbisaa Addunyaa akka tajjeefamu gos baay'ee daa'imman dhaggeeffanne. Isa booda jireenya jiru kiyya keessatti sirba Eebbisaa Addunyaa dhaggeeffachuun natti ulfaata ture daa'imummaa kira. Maaliif daa'ima nama waggaa 5-6 ta'u yeroo seenaan sun natti himamu seenaa sana jireenya koo keessatti lammata nan arga nan dhagaas jedhee yaadeen beeku. Kanaaf gaafa Haacaaluun ajjeefamu natti dhufechaa seenaa dhuba darbine san relief irra deebinee jiraachaa jirra. Duubatti deebinee jechuun akkanatti dhagahamee ilaala namoota gurguddaa yeroo san jiranitti amma waggaa san daa'ima waan hin ta'eef akka seenatti waan hin dhagayeef anaaf baay'ee seenaa nama gaddisiisu garuu akkama gaddaa inuman gadda malee akka nama guddaatti process godhee wanna san maal jechuuf maaliif du'e kan jedhu kana baay'uma wannoon goone jechuun naaf hin galle ture sammuu koo daa'imaatiin amma mun guddachaa deemu Eebbisaa Addunyaa eenyu akka ta'e maaliif akka du'e maaliif kan jedhu kana isa boodan xiqqoo qalbii keessa galfachaa dhufe malee yeroo sana ogummaa sagalee isaa dhagaye nan bu'aan ture mana keessa bu'aa waan hin tureef mana keessatti namichi sirbi namicha kun akka hin banamne jedhanii turan. Ammas maalan argaa ergaa Haacaaluu wareegamaa Haacaaluu booda miidiyaa hundi baay'ee waan ta'e ijoollee keenya keessatti maaltu uumama ijoollee xixiqqoo amma jiran maal jedhu ijoolleen xixiqqoon hin beeku daa'imni xixiqqoon warri afaan Oromoo dubbatanii san hin dubbannes hin beeku maqaa isaa hin waamna achi maal jedhu hin fayyaafaa jedhanii gaafatu jechuun nuti seenaa keessa dabarre sana ijoollee keenyarraa hambisuu dadhabne jiraana. Itis overall waliigalatti baay'ee seenaa nama gaddisiisudha. Maal na hubachiisa naanii Haacaaluu kun immoo kama kootiini hundee keenya biratti baay'ee dhaga'ameera. Mammaatti illee du'a isaa amananii fudhachuun hin cima beektaa sababni isaa qaaliidha jedheeranis Oromoof baay'ee nama qaaliidha kan hin dhabne. Duraanii akkuma jettee kana gaafanii namoota qabsaa'ota Oromoo dhabne baay'ee isaanii gaafa seenaadhaan dhaga'uus carraa argadhees kitaaba waa'ee isaanii barreeffaman gaafan dubbisu seenaan kun waan darbu natti fakkaata beektaa baratti mirgi namaa akka namaatti kabajamee keessa jiraatu waan dhufu natti fakkaata. Yeroo sirni tokko kufee sirni tokko ka'u waan ifee sabni keenyi ammaan booda aartistii waan hin duune natti fakkaata beektaa. Kana booda namni hin du'u jechuun amma kanaaf seenaa Eebbisaa Addunyaa kan ture dhugaa dubbachuudhaaf hin danda'u bakka sargi isaa garaa naammeessa yeruma hunda jala. So namoota amma jiran kun haala sanaan dhabne haaluma wal fakkaatu hin dhabne sheenaw akkasii keessatti deebinee hin seena jedhee yaadeen beekuun ture.
isa dabarre natti fakkaata maaliif isa dabarre irra bakka amma at least namoonni keenya jiraachuu hin danda'u hidhamanis ta'u wanna ta'anis ta'u hin jiraatu jetta malee akkanatti lammaffaa immoo namnumti duuni kun isa booda wanna ta'e wanni hundi walitti qabatee yeroo arganneeyyuu teenyee nuun galle anaaf amma naan galle wanni ta'aa jiru kun yookaan akka waan keessa jiraachaa jiru miti natti abjuu natti fakkaachaa jira erga gaafa du'eeti jireenya namni jiraatu abjuu wayiiti malee akka nama yaadee jiraachaa jirutti hin jiraatu. Inni tokkos na lammaffaa waanuma yaadu akkuma akkaataa dhumti jireenyatti yaadu redefine irra deebi'an akka of duuba laalee of duuba deebi'ee maal jechuudha jiraachuu jechuudha. Maal jechuudha biyya jechuun kan jedhu kana duubatti of duuba deebi'ee akka ilaalu na godhan akka gama kootti jechuudha. Baay'ee wanti nu gowwoomsu immoo maalidha beektaa asitti asii akkuma selasii kaasee ture addaan na kutte malee siistemiin tokko gaafa kufee siistemiin tokko ka'uu hin darba nutti fakkaata. Waama artistiin keenya dulloomee barasaa jireenya guutuu gammadee ifa saba isaa argee kanaaf hin qabsaa'ee waan argu nutti fakkaata beektaa yeroo baay'ee hin gowwoomna. Kanaafuu wanti baay'ee waanaan keessa kootti yeroo irra deddeebiin natti dhaga'amu yoom dhaabbata jenna beektaa yeroo baay'ee kan nunu bor dhaabbataa iftaan dhaabbataa wanti kuni an dhugaan bare ijoollummaa koodhaa kaasee maatiin keenyi waa'ee gootota Oromoo nutti himu beektaa ofii keenya amma carraa waan akkasii arganneen dubbisuun arganneetti abbaan kun natti hima ture Abdiisaa Agaan akkas akkasii Baaroo Tumsaan akkas akkasii Guddinaa Tumsaan akkas akkasii Maammoo Mazammir akkas akkasii jedhee sammuu koo haala madaaluu danda'u natti hima ture. Gaafan amma guddadhee immoo ofii koommoo carraa kitaabolee dubbisee immoo argu kana yeroo hundaa gaafan gootiin akkas akkasii iddoo akkas akkasiitti saba isaaf falmeef saba akkasii dhumni isaa fannifamuudha ajjeefamuudha. Wanti kun yoom dhaabbataan jedha beektaa baay'ee makanan ana qofaa miti namoonni baay'een kan of gowwoomsinu gaaffiin yoom dhaabbataa jedhu sammuu keenya keessaa baduu maqaaf. Sababni isaa biyya guddattee baay'ee dimokiraatawaa keessatti taate keessatti mataasaa illee namni saba isaaf dhaabbatu namni mirga saba isaatiif falmu ajjeefama. Ameerikaa keessatti ture ta'aa jira. Ameerikaan biyya guddattee jennee dimokiraasiin biyya keessatti guddattee jennee haasofnu as keessatti dimokiraasiin guddachuu biyyan dhalannee sababa ta'eef biyya keessatti dimokiraasiin dhalannee sababa ta'eef yoom dhaabbata namni saba isaaf falmu du'uun yoom dhaabbata wanti jedhu gaaffii ta'uu hin qabu. Gaaffii akkasii gaafachuu hin qabu. Kan baruu qabnu saba keef hin falmita taanaan hin ajjeefamta. Kun dhugaa jirudha. Inni dhugaadhuma asirratti maal kaasuun barbaade beektaa sirbaa wayiitu ture Tupaak Shakur kan jedhamu raapparii biyya Ameerikaatiin beekata. Mucaan sun nama du'uu isaa nan beekaa seenaa isaa garuu gadi fageessee hin hubanne. Annaan yeroo tokko ka'een maaliif du'ee jechuun baay'ee nama umuriinsa nama waggaa 25-24 ture. Maaliif du'e laata jedhee wanni inni hojjechaa ture wanni inni gochaa ture baariyeeriin inni caccabsaa ture gurguddaa ture. So yeroo tokko namoonni jiran hoggaa namni fiigee si darbuun argita. Humna isaan qaban argita. Haamilee isaan qaban argita. Amma warroonni gurraacha falman akka Malcolm X, Martin Luther King kan jedhan kana naa ilaaltu humni isaan qaban yaadni isaan qaban namoota san jiraatti akka isaanitti yaaduu waan hin dandeenyeef jiraatti mul'ata isaanii san galuu fi waan dadhabuuf jechuun amma namni mul'anni isaa osii galee wannoo gochuu dandeessa. Mul'anni isaa naa galee kana akkanatti irraa hambisuu hin danda'a jettee yaadda. Mul'anni isaa iskooppii isaaniif galuu bira yoggaa darbe anniisaan isaa humni isaa dhagahamti isaa hoggaa akkas ta'e maal godhuu ofiin qixxeessu. Ammaani warri namni akka nama du'u godhu du'aa nama sanaatu du'aan Maammoo Mazammir du'aan eenyuma qabsaa'ota hundumaa namoota isaan ajjeesanii jiraatan wajjin odoo isaan lubbuudhaan jiranii anaaf qixxeedha. Maaliif equalize gochuuf yaalu natti fakkaata akka kiyyaatti jedhan hoggaa nama ajjeesu dhaabbitti ijaan dandeenyeef ofiin qixxeessa. Ajjeesee jechuudha. Ajjeesee jechuudha. Inni durayyuu du'aadha.
Du'aa waan ta'eef kwaalees gochuudhaaf qixxeetti of fiduudhaaf isaan of madaalchisuudhaaf waan yaaluuf akkas godhu natti fakkaata. So kan wareegamtoota keenya na yaadda duratti naasoftu waan tokko yaadadhe dhuguma seenaadhaan hoggaa dhageenyu attachmentiin keenya walitti dhufeenyi keenya beekumti namoota san akka namaatti jechuudha. Akka namaatti beekum keenya xinnaata. Kanaaf wannoonsa kan nutti dhagahamu gaddi nutti dhagahamu amma tokko lirri sanatti fakkaata. Kana nama yeroo kee keessa jiraate nama argitu nama wajjin guddatte nama yeroo hunda beektu jechuun akkuma nama wajjin jiraatte nama wajjin jiraatte ani maatii kiyya keessaa fira kiyya keessaa habbi fedhe otoo du'e ammaa caalluudhaaf gadde nan gadda jedhee si yaadu gaddee si beeku jechuun inni lammaffaan ani immoo achirratti ilaale maalinni amma na jaaladhan tureessa. Nama baay'eetu kana kaasa. Jechuun Hacaaluu amma na jaalanna turre. Amma na jaalanne immoo akkamitti gaaf tokko wanni ta'e oduma himatu be. Oduma himatuutu miti. Jechuun karaa fedhes ta'u karaa fedhe namni akkanatti natti iddoo wajjin nan deemaa oola namni jedhe oduma himatu garuu homaa gochuu dadhabu. Namatti dhagahama. Namatti dhagahama. Kun immoo barumsa ta'uu qaba. Amma wanni godhamu hin jiru akkana ta'e wanni godhamu hin jiru jechuun already kana accept godheerra jechuudha. Akkasichuun sooma prevent gochuudhaaf otoo danda'ame otoo namni hunduu yeroo duubatti deebisuu dandeenye otoo wayyaan nama nu galaa jiru kana amma nu gale kun dhabuunsa amma nu gale kun hoggas nu galee jiraate wanni jijjiiru probably hin jiraatu. Anis kana kaasuu barbaadina kanaa jiru. Kanaaf amma maalinni fakkeenyaaf Hacaaluun ajjeefameera. Isa booda kan jiru maali? Jechuun eenyu keenya eeguu qabna. Eenyutu eeggamuu qaba. Eenyutu akkas ta'uu qaba. Especially namni jabaadhuma ajjeesu. Baay'ee baay'ee eventii wanni guddaan asirratti hubatamuu qabu duuti Hacaaluu single person deetii miti. Isa booda namoonni dhibbatamaa wareegaman jira. Isa booda ji'oonni lamaan kun at least guyyaatti Oromoon 2-3 odoo hin du'in odoo hiramee jira. Per day guyyaadhaan Oromoon 2-3 odoo hin du'in odoo dhiigni Oromoon lolaa'in guyyaan darbe hin jiru natti fakkaata. Personal akka guyyaatti odoo eegne amma information ammaa jiruun jechaadha. Yeroo sana 180 amma 170 erga Hacaaluun du'ee guyyaatti lafa Oromiyaa irratti on average namni 2-3 du'aa tola. So kuni maalinni unrelated miti. Jechuun amma Hacaaluun du'ee achi Oromoon akkanatti du'aa miti. Kuni seriously waan itti yaadamee uummata kana balleessuudhaaf godhamaa jiru natti fakkaata dhugaa dubbachuuf. Maaf akkas godhu immoo yaada pointiin dubbachuu barbaadu silanaa dubbatteetta isa darbee waa gochuu hin dandeenye jechuu barbaadeenidhaanis maalidha beektaa? Amma fakkeenyaaf maatii tokko keessa abbaatu hojjetee maatii sana jiraachisa yoo ta'e yoo abbaa sana ajjeesanii yookaan abbaan sun miidhame maatiin sun rakkoo irratti kufamti. Oromoon akkas ta'e nama tokko nama ganaa gara fuulduraatti kaayyoo qabu osoo hin taane kan isaan amma godhaa turanii gochaa jiranii kanaan duras gochaa turanii namoota Oromoon ija godha jedhee ilaalu. Amma Oromoon dhukkubbii isaa eenyuun obbaafata beektaa? Hacaaluutu dubbataafi gootota Oromootu dubbataafi kan kaleessa dheengadda ajjeefamantu dubbataafi. Namoota akkasii irratti kan isaan xiyyeeffatanii fi namoonni akkasii koolgoo hin dammaqsu uummata kana. Namoota uummata kana dammaqsan. Namoota uummata kana dammaqsan yoo balleessine uummanni kun rafee hafaa itti fakkaata beektaa. Garuu immoo hin dandeenye duraan ajjeesaa turan. Kanaan duras ajjeesaa turan. Gara fuulduraattis hin ajjeesu malee uummanni Oromoo hirrafu. Yeroo hundaa nama isa dammaqsu qaba. Sigalee irratti dhabuun keenya Hacaaluudhaan baay'ee hunda keenya miidheera. Nama jaarraa keessatti illee nama argachuun baay'ee ulfaatudha.
Sababni isaa nama maatii isaaf hin jiraannedha. Nama ofii isaaf hin jiraannedha. Nama jireenya dhuunfaa isaa mataa isaa nan guddifadhe nama hin jiraannedha beektaa. Yeroo hundaa Oromoon gaafa waa ta'u gaafas garagaltu Hacaaluutu dubbachaafii jira. Gaafa Oromoon tuqamu Hacaaluutu dubbachaafii jira. Nama akkasii irratti kan isaan xiyyeeffatanii fi Oromoo cabsuudhaafidha malee waa biraa kaayyoo adda biraa qabaatanii miti. Oromoon immoo akkasitiin cabaawwanni ittuu jabaachaa deema malee Oromoon yoo gaafa maaku bar maal jedha beektaa? Kan si ajjeesne si jabeessaa jedhama. Amma Hacaaluun nu jalaa wareegamuunsaa baay'ee nutti dhaga'ameedha. Baay'ee nu miidheera. Baay'ee keessa keenya baay'ee cabeera. Garuu nu jabeessuu qaba. Kun caalaan goota keenya kan biroo akka isaan hin miidhamneef eeguu qabna malee kuni haala kanaan akkasitiin itti fufee jennaan ammas bor iftaan nama dhabuu keenya nu beektaa. Kan gaddaa Hacaaluu siruma akka anniisaa keenya darbee lafee nu seenu kan godhe Hacaaluudhaaf gadduu nuun eeyyamamne. Si galanti Hacaaluun erga ajjeefame booda waa'ee Hacaaluu gadduu hin dandeenye. Uummanni yeroon kennamee fi bakka seerumaan bakka jirutti gaddee nama isaatiif boo'uu hin dandeenye. Maaliif achiin booda wannoon uumaman jechuun wanni ifan taane uumamuunsaa sirriidha. Confusing wanni ta'e uumamuunsaa sirriidha. Maaliif wanni akkanaa haandil gochuun eessumattuu ulfaataadha. Eessumattuu jechaan namni nuyi kophaa keenyattuu nuuf hin galle miti wanni ta'aa jiru. Namni hunduu abjuudha naan jedhee abjuu godhi Waaqayyo jechaatuma malee kan ture dhugaadha. Wanni kun erga uumamee booda namni akkamittiin kana booda akkamittiin deemna kan jedhu namoonni yaaduu irra jiraatu qabu turan. Uummanni kun uummanni Oromoo hin gaddaa eeyyanii namni uummanni jaalatutu jalaa du'e eeyyanii. Kanaafuu uummanni kun akkamitti haa gadduuf akkamitti gaddasaa haa ibsatu jechuun almost uummatarraa fudhatamuudhaaf kan yaalame duutaa Hacaaluu. Uummatarraa disoon godhanii uummanni gaddasaas gadduus hin dandeessu boo'uus hin dandeessu garuu du'eera jechuun uummatarraa gadda ilma isaanii fudhachuu kan harkaa qabuudhaan boo'icha nama dhowwaadha namni biyya keenyaa. Isatu mammaaksisuun ifatti hoggaa ba'uu natti fakkaateen parsanaalii maaliif gadduu qabna turre boo'uu qabna turre torban lama ji'a sadii Hacaaluu ammanuu ga'utti boo'uu qabna turre. Garuu carraa sana hin arganne. Gadda keenya ibsachuu illee hin dandeenye jechuudha. Hin dandeenye. Maaliif baay'ee kan nama aarsu. Namni hunduu bakka ta'etti dhaqee waan itti dhaga'ame kana ibsachuun barbaade yaadaan akka nama dhuunfaatti nan barbaadan ture. Garuu homaa gochuu hin dandeenye oduun taane wanni godhamuu malus laa otoo godhamee darbeera. Kanaafuu gaddisaas uummatarraa fudhatame. Lubbuun isaa akkuma fudhatame Hacaaluun akkuma fudhatame gaddisaas nurraa fudhatame bakka nuyi hoggaa namni gaddu teenye gaddu ilaaluudha malee disoon godhan gaddu malee nama dhowwame jechaadha Hacaaluun. Namni baay'een properly seeraan taa'amee yeroo baay'eedha. Maaliif baay'ee ulfaataadha baay'ee rifaatuun isaa rifaatu guddaadha. Rifaatu guddaatu uumame sababa. Haala akka carraa ta'e illee mataa isaanaan akka nama dhuunfaa tokkotti maaltu ta'a gaafa Hacaaluun sa'aatii waxabajjii 29/2020 galgala sa'aatii 3:00 miira inni du'uusaa dhaga'ame. Ani sa'aatii sanatti hin turre kan dhaga'an koo maal ture taa'eenii haasaa ture nama wajjin osoo haasa'aa jiru akkanii dhufee asii hojii kana hojjedhuufi jechaadha wanta miidiyaa koo keessaa kan hojii hojjedhuufi akkasumas immoo waan tokko jijjiiraa turre miidiyaa afaan Oromoo irratti maal yaadda jedhamee waliin haasa'aa turre carraa kanarra osoo hin jirutu waa'ee kana haasa'aa jiru namatu Feesbuukii galii dhugumaa wanti haasa'amaa jiru jedhee bileenatti mabeetta. Achi gaafa galu hundumtuu Haceekoo adda baafachuu hin dadhabe. Ani yaadne tasuma Hacaaluu jedhee Hacaaluu Hundeessaa jedhee sammuu koo fudhachuu hin dandeenye eenyudha Hacee ilma namanne
natti cime baay'ee eenyudha Haceenii sammuu eenyu ani Hacaaluusa kana hin eegne Hacaaluun eenyudha dheetuun godhu suura isaatu dhufe dhugaan godhinii ture jalqaba. Ergasii suura isaa gaafa namni poostii gochuu jalqabu nannee guutummaa guutuutti innee keessi koo fudhachuu dadhabe amma halkan sana jira miti inni kaanii du'eera jedha wareegameera jedha inni kaan immoo wantoonni sooshaal miidiyaa irra yeroo sa'aatii sana keessa naanna'aa turan mataansaa inni kaan yaalaaf mana hospitaala galeera jedha inni kaan waan baay'ee taasifamaa ture jechuudha amma sa'aatii 10tti eegee poostii nama Jawaar Mohammadtu na amansiisee akka du'eera jedhee akka sammuun koo fudhatu kan na godhisa. Amma nama beekamaa tokko nama isaa wajjin walitti dhufeenya qabu tokko amma waan ta'e poostu godhutti amanaan turre dhahamoo isa jedhamu isuma akka kanaan dura Jawaar fa'aarratti godhamaa ture isuma akka kanaan dura Hacaaluu mataa isaatti illee Meeksikootti godhamee doorsifamu yookaan rukutamuu masa sanan fudhadhe malee ani xiyyiitiidhaan rasaasaan rukutamedheen fudhannee gaafa Jawaar immoo poostu godhu keessi koo namaan waan an godhuun qabuun ture baay'ee hundi keenya baay'ee sheek ta'an baay'ee nutti dhaga'ame. Egaa erga kun ta'e immoo ji'a 2 ta'eera hundi keenyiyyuu du'uusaa amanuu baannusi Hacaaluun. Ani nama yoomiyyuu jechuun Hacaaluun wareegameera. Waa'ee Hacaaluu hoggaan dubbisus hoggaan barreessus jecha madarbeen jecha akkas ture jechuun natti ulfaata amma ammaatti. Jechuun garuu kan na arsummoo yeroo baay'ee miidiyaan biyya keessaa yeroo gabaasu dura Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamuu booda jedhu jechuun baay'een isaa boodarra ga'ana nama ammaatti boodarra hin jiru. Boodarra hin geenyaan du'uusaayyuu fudhannee Hacaaluu Hundeessaa erga du'ee booda jedhee namni haasa'a. Tokkoffaa justifikeeshinii natti fakkaata jechuun du'uunsaa sirriidha waan jedhametti. Maaliif erga akkas ta'ee booda itti erga fudhatte hoggaa fudhattu isa uumame sana isa bira jiru fudhatteetta jechuudha. Sirriidha jechuudha. Sirriidha jechuudha. Jechuun ajjechaa badaa hin jedhamu ajjechichi badaa ta'uusaa. Egaa erga Hacaaluun wareegame ji'a 2 darbeera jechuudha ammayyuu uummata Oromootti gaaffiidha wanti kuni kanaafuu maal jennee sagantaa keenya xumuru. Sagantaan kun egaa sagantaa du'a wareegamuu Hacaaluu sababeeffachuun kan qopheeffannee egaa sagara xumuruutti jirra. Haa ta'uutii waan jettee xumuruutu qabda. Dubbii jalqabaa dhuma hin qabne. Waan hin jechuu barbaadu Hacaaluun ilma Oromoo isa dhugaadha. Oromummaan otoo dhaabbatee deemee Hacaaluudha. Akka feete gootu jechaadha. So namni dhiiga namaa lolaasu har'aaf yoo jiraate illee har'aaf wanna fedhe yoo ta'e illee isa miti dhaloonni dhaloota isaa lafa kanarra seeraan akka hin deemne dhugaa Oromootu dubbata. Kan immoo in argina jedhee yaada. Garuu maaltu ta'uu qaba maal dabarsitaa kan jedhu Hacaaluun wanna hundi keenya namni baay'een hojjechuu dandeenye yeroo gabaabaa keessatti hojjetee waan namni jireenya bara baraatiif taa'u kaa'ee darbeera. Kanaaf akkamittiin Hacaaluu yaadachuu Hacaaluu ol kakaasuu dandeenya yoo jenne yoo Oromoon ol kakee yoo Oromoon seeraan jiraate Hacaaluun bara baraan akka jiraate tan ilaala. Yoo wannoonni Hacaaluu gaddisiisan Oromoo irraan dhaabbatu ta'e akkas taanaan Hacaaluun jira. Garuu yoo nuti roorroo Oromoo irraa dhaabbachuu baate Oromoon akkuma amma du'aa jiru kanatti itti fufa ta'ee
maybe abdiin qabnu ta'a. Si galee miti sau gaafa si kana caalu gaafa Oromoon wannoonni inni Oromoodhaaf hawwu wannoonni Oromiyaadhaaf hawwu galman ga'in ta'a odoon ga'in hafa yoo ta'e gaafas probably caaluun du'e jechuun danda'an akka kootitti jedha. Kanaaf Oromoon waan namni goon hin jiru. Si galee miti. Kanaaf kufaatiin keenyas ka'umsi keenyas tokkuma. Namni har'aaf ani Oromoo ta'eeyyuu akkanan ta'u wanna assuraansii wabii wayii qabaata yoo itti fakkaate dogoggoreera. Uummanni Oromoo salphannaan Oromoo hundatu salphata. Ati maal taatee namni sii beeku hin jiru. Oromoo ta'uu feete hin salphatta. Gaafa Oromoon kabajame hin kabajamta. Gaafa Oromoon mataa ol qabate mataa ol qabatta. Kanarratti waan tokkoon kaasuu barbaada. Seenaa duratti warroota ajjeefaman keessaa seenaa gurraachotaa kaasnee turre. Seenaa gurraachotaa keessaa wanti ta'e beektaa? Yeroo uummanni gurraachaa akka isaan mataa waliin qabanne keessaa nama jajjabaa isaanii kan isaan walitti hidhu. Warra sadaddaan diigu miti. Kophaa kee waan feete ta'uu dandeessa. Kophaa kee gurraacha maali? Gurraacha sooressa, gurraacha akkasii. Garuu namni gurraachota akka uummataatti bakka ta'een ga'uudhaa ka'e hin ajjeefamu. Si galee miti. Amma Hacaaluun qooda uummata Oromootiif dhimmu, qooda uummata Oromootiif akkanan ta'a uummanni Oromoo kun bakka ta'e haa ga'u jedhu. Adoon ani bakka ta'e ga'ee dheeraate hin jiraata. Garuu rakkoon wareegamtoota Oromoo irraan ga'u uummata Oromoo ol kaasuudhaaf malee namni wareegame keessa namni tokko akka dhuunfaa isaaniitti jiraachuudhaaf wanni itti irratti jiraate hin beeku. Kanaaf nuti immoo bakkuma jirutti Oromoon bakkuma jirutti maalan godha jedhee gaaffiidhaan akka mataa dhukkubsaa jiru naa gala. Anis akkasuma maal goona waa'ee saba keenyaa maal goona. Anjellu kana garuu yeroo hunda wanni hojjennu deemnu hunda gara saba keenya mataa ol qaqqabu. Gara uummata keenya mataa ol qaqqabu. Gara mirga jiraachuu uummata keenya, mirga jiraachuu ijoollee keenya, mirga jiraachuu gootota keenya, mirga jiraachuu beektota keenya mirkaneessu. Isa keessanis warroota hafaniif warroota namootuma kaaniifis mirga jiraachuu mirkaneessu akka deemu. Wanni nuyi goonu maali kan jedhamuuf injira iddoo hundattuu wanni gochuu danda'amu. Karuma dandeenyu gara sanitti yoo hojjechuu dadhabne yaadu. Gochaan gara hojjaatti dadhabne yaadurra dabarre dubbachuu namatti dubbachuu nama faana dubbachuu barreessuu maal jechuu yoo dandeenye gochaan gochuu. Yoo xinnaate sadan kana wanni hunduu kanarra hin darbu. Yaadda hin dubbatte hin goota. Si galee miti. Yoo dubbachuu dadhabde dubbachuu sodaattaa yaadi waa'ee Oromoo waa'ee saba kanaa yaadi halkan guyyaa yaadi. Yoo dubbachuu dandeessa ta'e dubbadhu. Yoo wanni ta'e hojjettee gochuu dandeessa ta'e hojjedhu jedha. Kanaan akkuma Hacaaluu hin barreessa wanna godhu hundaan Hacaaluun Oromoodhaaf jiraate. Sodaa keenya hunda gannee amma dandeenyuun uummata keenyaaf waan dandeenyu akka Hacaaluun godhetti halkan guyyaa gochuudhaaf yaallee odoo dabarre natti tola. Egaa Hacaaluun hunda keenyaa fi hojii manaa nu laatee deemeerra jechuudha. Kanaafuu hojii manaa kana hundi keenya iddoo Hacaaluun deemuun keenya nafu guyyaa tokkodha malee. Kanaafuu hojii manaa keenya seeraan hojjennee adeemnuun dhaamsa sagantaa nuun har'a qabannee dhiyaannedha. Egaa jajjabina isiniif hawwina. Waaqayyo biyya keenya nagaa buusee biyya itti Oromoon kabajamee jiraatu nuuf haa godhuun kadhannaa keenyadha. Galatoomaa amma torbee itti aanuun wal agarrutti nagaatti.